Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa nageenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa gab jedhaa hagayya 26 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan geenyu ta'atii jalqaba irratti hangafoota oduu. USA'tti bara 2016 fi 2026 jidduutti viizaan 200,000 kenname haqamuu fi United States fi Denmark Suudaan irratti gamtaan mootummoota akka qophii meeshaa waraanaa labsuu dhiibbaa taasisaa jiru. Eertiraan doonii boba'aa qarqara galaanaa Yamanitti qabame sobaan alaabaa isii kan fannifatee fi hidhatas kan biyyattii duukaa hin qabne ta'uu ibsuun waakkatte. Pireezidaantii itti aanaan Tanzaaniyaa osoo hin yaadamin aangoo akka gadhiisan beeksisanii. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti kan isin waliin turu hanga daawalaa buutii amma oduu bal'inaan. USA'tti bara 2016 fi 2026 jidduutti viizaan 200,000 kenname haqamuu fi Bulchiinsi Trump karoora viizaa 200,000 bara 2016 hanga bara 2026 jidduutti kenname haquuf qabu xumure. Bulchiinsi Trump karoora viizaa 200,000 ta'u bara 2016 hanga 2026 jidduutti kenname haquuf qabu xumureera. Viizaa lammiilee biyya alaa hanga 200,000 ta'anii fi viizaa daldalaa fi turistii Ameerikaa seenanii koolugaltummaa gaafatan yookiin iyyataa jiran haquuf qophaa'eera. Kunis adda durummaan namoota viizaa daldalaa fi turistiin Ameerikaa seenanii viizaa isaanii gara koolugaltummaatti jijjiiran koolugaltummaa iyyataa jiran ilaallata. Bulchiinsi Trump lammiilee biyya alaa 200,000 siqan kanneen Ameerikaatti koolugaltummaa gaafatan yookiin iyyataa jiran viizaa daldalaa fi turistii haquuf qophaa'aa akka jiru The Associated Press sanadoota ministeera dhimma alaa fi qondaaltota lama waabeffachuun gabaaseera. White House gabaasa dhaabbata oduu kana fuula miidiyaa hawaasaa ofiisaa irratti qoode. Yoo hojiirra oole tarkaanfiin kun seenaa USA keessatti viizaa haquu isa guddaa ta'a. Akka gabaasa kanaatti murteen kun yoo mormiin yookiin fooyya'e malee ministeerri dhimma alaa viizaa B1 fi B2 bara 2016 fi 2026 jidduutti kenname kan iyyan koolugaltummaa barbaadamaa ture yookiin barbaadamaa jiru akka torban dhufu keessatti ni beeksisa jedhame eegama. Tarkaanfiin kun qindoomina ministeera nageenyaa biyya keessaa waliin ta'uun kan fudhatamu ta'a. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Tommy Piegott tarkaanfiin kun namoota daawwannaa yeroo gabaabaaf dhufanii fi viizaa isaaniitti fayyadamanii jiraattota dhaabbata ta'an to'achuuf kan yaadame ta'uu ibsaniiru. Qondaaltonni akka jedhanitti viizaan haqamuu kun namoonni atattamaan biyya akka bahan kan dirqisiisu ta'uu baatus mirga imala seera qabeessa ta'e isaan dhorga. Namoonni iyyannoo koolugaltummaa isaanii hin xumuramne irra caalaan isaanii viizaan isaanii ni ilaalama. Kunis qormaata seeraa fi mormii guddaan ni mudata jedhamee eegama. Walumaa galatti murteen kun viizaan daawwannaa yeroo gabaabaaf kenname mana jireenyaa dhaabbataatiif ooluu akka hin dandeenye ergaa cimaa akka dabarsu himama. Itti aanaan ministeera jaalaa USA Christopher Land miidiyaa hawaasaa irratti maxxansa isaanii irratti namoota fi daawwattootaa fi daldalaatiin Ameerikaa seenanii koolugaltummaa gaafachuuf yaalan qeeqaniiru. Odeessa ibbaatiin Kaanadaan oomishaalee USA irra taarifa parsantaa 50 kaa'uun Trump haaloo baate. Kaanadaan meeshaalee fi oomishaalee USA irraa gara daangaasii seenan irra taarifa parsantaa 50 kaa'uu beeksiste. Biyyattiin taarifa haaraa USA keessa torban darbe Trump taarifa parsantaa 50 oomishaalee Kaanadaa irraa gabaa USA seenan irra kaa'uu hordofeeti. Taarifa bulchiinsi Trump oomishaalee Kaanadaa irra kaa'ee hordofee ministeerri muummee Mark Carney fi Trump mari'atanis waliigaltee irra osoo hin gahin hafanii. Mark Carney USA waraana dinagdee nurratti banti jechuun biyyi isaanis deebii akka kennitu ibsanii turan. Kaanadaan taarifa haaraa kana doolaaraan kan USA irra keessa yoo ta'u oomishaalee fi meeshaalee daldala USA gabaa Kaanadaa seenan irra taarifa kan USAtiin walgitu parsantaa 50 kaa'uun Trumpiif deebii kenniteetti. Taarifni Kaanadaan keessa kun oomishaalee USA gabaa Kaanadaaf dhiyaatan gatii doolaara biliyoona 20 baasu yoo ta'u oomishaalee akka qurxummii, huccuu fi sibiila fa'aa taarifa Kanaadaa kanaaf kan saaxilamanii. Biyyoonni lamaanuu muddama taarifa dinagdee keessa kan galan mariin dhimma taarifa Trump kaa'e irratti torbee darbe taasifame waliigaltee malee xumuramuu hordofeeti. Biyyoonni lamaanuu marichi milkaa'uu dhabuusaaf quba walitti qabaniiru. Kaanadaan biizinasiiwwan taarifa USAtiin miidhamaniif doolaara Kaanadaa biliyoona 7.5 bifa deeggarsaan qopheessuus beeksiste. United States fi Denmark Suudaan irratti gamtaan mootummoota akka qophii meeshaa waraanaa labsuu dhiibbaa taasisaa jiru. Mootummaan USA qophii meeshaa waraanaa naannoo Darfur irratti kaawwame guutuu Suudaan irratti akka raawwatu mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gaafateera. Mootummaan USA qophii meeshaa waraanaa naannoo Darfur irratti kaawwame guutuu Suudaan irratti akka raawwatu
mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii gaafateera. Dhoorgaan meeshaa waraanaa Daarfur irratti waggaa 20 ol ture kun waliigaltee haaraan yoo dhiyaachuu baate fulbaana 12 xumurama. Ergamaan Ameerikaa walgahii sana irratti ergaman Masaad Baawulos akka jedhanitti deeggarsi alaa waraana kanaaf godhamu ollaa fi qaamolee naannichaa waraana Suudaan keessatti caalaatti hirmaachisuuf yaaddoo uumaa jira. Kanaaf Ameerikaa murtoo cimaa kan furuuf danda'u dhiyeessitee jirti. Kunis meeshaa waraanaa guutuu Suudaan keessatti dhoorguu, dirooniiwwan meeshaa waraanaa jalatti galchuu fi lakkoofsa qaamota dhoorgaa kan hordofan dabaluudha jedhanii. Ergamaan Ameerikaa kun ijjannoo ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoo waliin kan wal argitu inni waxabajjii keessa waraana Suudaan waraana bakka bu'iinsa Proxor jechuun ibsaa turanii. Ministeerri dhimma alaa Deenmaark Laars Lokke Rasmussen walgahii sana irratti waraanni Suudaan keessa daangaa isaa keessatti qofa hin turre naannoowwan ollaa fi naannichaa guutuu taatee kan kuffisuudha jedhaniiru. Raashiyaan humna sagaleen kuffisuu qabdu diddee haa ta'u malee yaadni Waashingtan irraa dhiyaate kun gufuu guddaa waliin walqunnamuu mala. Raashiyaan kan waraana Jeneraal Al-Burhaan waliin hariiroo qabduu fi mana maree nageenyaa keessatti mirga sagalee guutuu sagaleen kuffisuu veetoo qabdu tarkaanfii isaanii irratti dhiibbaa uumuu danda'u kamiyyuu irratti akeekkachiisa kenniteetti. Waraanni waggaa afuraffaa isaatti ce'e kun namoota kuma kurneenii lakkaa'aman ajjeeseera, miliyoonaan kan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaaniirraa buqqiseera. Humnoonni waraanaa mootummaa dhiyaa fi jiddugaleessa Suudaan to'ataa kan jiran kutaan Daarfurii fi kutaaleen kibbaa ammoo humna deeggarsaa ariifachiisaa RSF jedhamuun to'atamaa jiru. Odeessa biraatiin gaggeessaan CIA Raashiyaa waliin mari'achuuf Mooskootti malee. Gaggeessaan CIA Raashiyaa waliin marii taasisuuf gara Mooskoo imalu miidiyaaleen USA gabaasanii. Kaleessa gayya 25 xayyaarri waraanaa Ameerikaa C-17 jedhamu Mooskoo qubachuu hordofee ijoo dubbii ta'e ture. Sababni ammoo qondaalli tikaa olaanaan USA kun gara Mooskoo akka deeman odeeffannoon dursa ummataaf ibsame hin turre. Qondaalli Raashiyaa waa'ee xiyyaara waraanaa USA achi qubatee ilaalchise miidiyaarra gaaffiin yoo dhiyaatuuf odeeffannoo hin qabnu jechuun osoo hin deebisiin afanii. Gabaasni CBS News akka ibsetti Daayiriktarri CIA kun imala iccitii gara Mooskootti taasisanii waa'ee imala kanaa ilaalchisee Kremlinis ta'ee Waashingtan irraa wanti mirkanaa'e hin jiru. Xiyyaarri waraanaa fe'iinsaa USA kan C-17 jedhamuuf Daayiriktarri CIA ittiin gara Mooskoo imalan buufata waraanaa USA kan Laatviyaa jiru irraa ka'uun Mooskootti akka imalanii ragaaleen imala xayyaaraa hordofan kan agarsiisanii. Qondaalonni olaanoon USA fi Raashiyaa yeroo hedduu qaamaan wal arganii mari'achuu baratamaa miti. Kaayyoon Daayiriktarri CIA Joon Raaktil gara Mooskoo imalaniif maal akka ta'e ifa miti. Eertiraan doonii boba'aa qarqara galaanaa Yamanitti qabame sobaan alaabaa isii kan fannifatee fi hidhatas kan biyyattii duukaa hin qabne ta'uu ibsuun waakkatte. Imbaasiin Eertiraa Londanitti argamu gabaasa miidiyaalee idil addunyaa hedduu kan doonii boba'aa hagayya 20 qarqara galaanaa Yamanitti butamee qabame alaabaa Eertiraa fannifatee socho'aa ture jechuun dhiyeessan mormuun dooniin kun abbummaas ta'e galmeedhaan Eertiraa waliin hidhata tokkollee akka hin qabne beeksise. Imbaasiin Eertiraa Londanitti argamu gabaasa miidiyaalee idil addunyaa hedduu kan doonii boba'aa hagayya 20 qarqara galaanaa Yamanitti butamee qabame alaabaa Eertiraa fannifatee socho'aa ture jechuun dhiyeessan mormuun dooniin kun abbummaanis ta'e galmeedhaan Eertiraa waliin hidhata tokkollee akka hin qabne beeksise. Ibsa hagayya 25 baaseen imbaasichi gabaasa Reuters, AFP, BBC fi miidiyaalee biroo dhiyeessan odeessa sobaa jechuun kan balaaleffate yoo ta'u dhaabbanni daldala galaanaa Biriteen kan oduu kana keessatti akka madda jalqabaatti caqasame dooniin kun alaabaa Eertiraa qabaachuu isaa akka hin eerres falmeera. Imbaasichi akka jedhetti dhaabbanni daldala galaanaa Biriteen gaaffii dhimma kana qulqulleessuuf dhiyaateef deebii kenneen ijjannoo kana mirkaneesse. Akka ibsa sanaatti gabaasni dhaabbata daldala galaanaa Biriteen waa'ee taatichaa irratti baaseen UKMTO Jack 118 jedhamu moggaafame alaabaa Eertiraa ilaalchisee waan caqase hin qabu. Dhaabbatichi dabalataan akka ibsetti odeeffannoon hawaasa biratti argamu akka agarsiisutti dooniin Sibuu tokko jedhamuun beekamu kun qabeenyummaan isaa kan Eertiraa yookiin biyyattiiwwan hidhata kan qabu miti. Doonichi dhaabbata galaana idil addunyaa IMO biratti yabala dhoksaan kan deeman Shadow Fleet jedhamu keessatti kan ramadamu ta'uu ibseera. Ergamaan dhaabbii Eertiraa dhaabbata galaana idil addunyaa IMO akka mirkaneessetti galmeen IMO lakkoofsa IMO 9204 jalatti doonicha abbummaan isaa kan hin beekamne jechuun galmeesseera. Misiyoonichi dooniin kun gowwoomsaaf alaabaa Eertiraa kan fannifate ta'uun abbummaas ta'e galmee seeraa Eertiraa keessaa akka hin qabne mirkaneesseera. Imbaasichi miidiyaaleen kun safuu seera gaazexeessummaa dhiisuun taatee kana maqaballeessii fi duula odeeffannoo dogongoraa Eertiraa irratti gaggeeffamuuf itti fayyadaman jechuun yakkeera. OFM hagayya 22 odeeffannoo Reuters irraa waabeffachuun akka gabaasetti Sibuu tokko doonii boba'aa alaabaa Eertiraa mirmirsituuf
qoqqobbii USA jalatti kan argamu jechuun ibsame. Andaara galaana Yaman keessatti butamu gara Somaaliyaatti akka fageeffame gabaasee ture. Akka gabaasa Reutersitti odeeffannoo UKMTO irraa argame namoonni hidhatanii 6 doonii boba'aa sana irratti Almukallaa irraa gara bahaatti meetira galaana 336 fagaate irratti hagayya 20 ol ba'aniiru. Doonichi baatii muddee 2025 keessa ministeera maallaqaa USAtiin oomisha boba'aa Iraan daddabarsuu keessatti qooda qabaachuu isaatiin qaama dooniiwwan yabala dho'isaan kan deeman Shadow Fleet Iraan ta'uu isaatiin qoqqobbiin irratti kaa'amee ture. Pireezidaantii ittaanaa Tanzaaniyaa osoo hin yaadamin aangoo akka gadhiisan beeksisanii. Pireezidaantii ittaanaa Tanzaaniyaa kan ta'an Imaanuel Naachimii osoo hin yaadamin aangoo akka gadhiisan beeksisanii. Pireezidaantii ittaanaa Tanzaaniyaa kan ta'an Imaanuel Naachimii osoo hin yaadamin aangoo akka gadhiisan beeksisanii. Aangawaa olaanaan kun aangoo gadhiisuu isaanii pireezidaantii biyyattii Saamiyaa Suluu waliin erga wal dhabuurraa kan ka'e ta'utu gabaafame. Namni ganna 54 kun fuula Instagramii isaanii irratti aangoo akka gadi dhiisan xalayaa barreessaniin kan beeksisan yoo ta'u, fedhiin pireezidaantii Tanzaaniyaa Saamiyaa Suluu akka kabajanis beeksisanii. Pireezidaantii ittaanaan Tanzaaniyaa kun erga aangootti dhufanii reefu ji'a 10 yoo ta'an torbee dhufu kaasanii hojii akka gadhiisanis beeksisaniiru. Pireezidaantiin Saamiyaa Suluu jijjiirama akka fedhan naaf gala, kanaaf waadaa kiyya galmaan gahuuf murteesseera jechuun barreessanii. Pireezidaantii Saamiyaan nama biraa ittaanaa gochuu waan fedhaniif qondaalli kun aangoo akka gadhiisantu gabaafamaa jira. Filannoo falmisiisaa bara darbe Tanzaaniyaatti gaggeeffameen mormii dhalate lammiileen biyyattii 500 ol qaamolee nageenyaan ajjeefamuutu gabaafame. Filannichi pireezidaantii Saamiyaa Suluu sagalee harka 98 argachuun mo'achuun kan gabaafame yoo ta'u, qondaalli aangoo gadi dhiisan kun pireezidaantii ittaanaa ta'uun pireezidaantii Saamiyaa deeggaruun dorgomaa turaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya, tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.